an qabsoo amma deemaa jiru kana dheenyuma kana taa'ee gaafa yaadu akkamiin laaluudha qabna akka nama kubbaa miilaa taphatu garee kubbaa miilaa taphatutti laaluudha qabna namni kubbaa miilaa namni gaale waan sana hin beekne jiru hundi ga'ee mataa isaa qaba warri afoo jiranii warri goolii galchan akkama fakkeenyaaf qeerroon duubaan akka difeensii taatee loltee gadi fiddee midfiildarii bira geessitee warra abiyyiin fa bira geessinaan abiyyiif lammaan deemanii goolii galchanii jechuudha. Chicharito. Ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio, no hay arquero. ¿Quién le pega? Gio. ¡Golazo! ¡Poema de gol! Apago la luz y me voy. Tam ammallee dhumanne tamni bakka dhumanne kanatti warri duubaan jirru warri gidduu jirru warri afoo jirru yoo dalagaa isaa dalagaan kiyya maali jedhee ka seeraan hin beekne taate yoo wal keessa bacancarre kun gara hin taane yoo dhiite goon kun gara kaanitti yoo walitti synchronizing goone yoo hin qindeessin bakka taphni dhumatee hin jirre kanatti diinnis goolii nurra lakkoofsisuu danda'a nullee ofirra galchuu dandeenyaa jechuudha. Kana waan taateef nu hundi tokkoffaa gad dhaabbannee tasgabbiidhaan maaltu deemaa jira jennee ilaalu. Lammeessoo waan hunda irra waliigaluu dhiisuu dandeenya. Garuu immoo waan beesik ta'e waan fandamentaal ta'e waan uummata Oromoo laaffisuu danda'u waan qabsoo Oromoo uf duuba deebisuu miti. Saffisa isiin deemaa jirtu kanarraa somehow gadi speedii isaa xiqqeessuu danda'u saffisa isii xiqqeessuu danda'u hundarraa of eeggachuudha qabnaa jechuudha.